hojii gisee hoggan miira itti gaafatamummaatiin hogganuu danda'u jira. Lammaffaa hojii keenya hunda qabsoo bitaatiin hogganu. Akka ciminaatti kuma sadee kana keessatti kan qabnu hoggansi sadarkaan jiru karoorri hixataa ta'us karooraan hogganamu jalqabuun isaa baay'ee abdachiisa. Keessaafuu sadarkaa gandaatti shaakalliin karooraa wajjin jiru, siistama gabaasaatii wajjin, siistama hojii afaanumaan dubbatan waraqaan waxxulsiisuun jiru waan guddaa. Galmoottan guguddoo akka qonnaatti afran qabnu, akka hawaasummaatti, akka misooma magaalaatti afran qabnu, hawaasummaatti lama qabnu, horataalee lama qabnu, galmootan qabannee wajjin fi kallattii qabannee wajjin madaaliin jalqabamee jira. Gisee hedduu daataa jirra kunnee jijjiirama uummataatiin haa madaaluu jennaan akkas jennaan. Sun amma gaggeessaa tokko keessatti, instituushinii tokko keessatti miirri akkasii uumamuu jalqabee jira. Waan qabatamaan dubbii ilaaluu madaaluu kun cimina guddaadha. Inni sadaffaa qindoominaa fi walhubannaan uumamuu waan guddaadha, jijjiirama guddaadha. Maaliif hojiis tolcha, hojiis barreessa, hojiis gufachiisa, hojiis milkeessa waan ta'eef kana kan hin dubbatu waan guddaadha. Inni kaan sirriitti hoggansi keenya inisheetifootan jiran haala jiru, tajaajila jiru, yaaliin jalqabbiin jira milkeessuuf hojiin hojjetamaa jiru. Hundummaanuu dubbiin gatee fi yaaliin sochiin beekaa'iinsi barbaadamu jiraachuu baatus yaaliin jira. Haala beektanis yaa hoogganuu baatte nagaan bobbaanee nagaan hin galu. Dinagdee keenya nagaan hin socho'u. Namni haala beekee waa hooggannan nageenyinis istaandii isaatti hidhe. Kanaaf dubbii kana akkasitti ilaaluun gaariidha kan jedhu kan hin qabu. Caasaa gandaa ijaaruu fi hojii keessa galchuu keessattis, dinagdee hoogganuu keessattis cimina mataa isaa danda'e qaba kan hin haalamne faaktii jiru. Kanaaf maan qabna kan jedhu giseen kana cimina kana kaasu waan hunda fixanne wanni nama dubbadhe kun hundi qaawwan qabu miti. Aanaan tokko ganda tokko gisee dhayitu galii 100%, buusaa gonofa 100%, inisheetii fi magaalaa achi gabbuusee kooridaa gabbuusee waan addaa kan bakkee hojjetamee jiru. Sadarkaa aanatti sanuma seektarii tokko hojii isaa beekee, galmoota isaa beekee sirriitti hojjetee kan amma konfidansiin dubbatu jira. Kanaaf wanni gaariin jalqabbiin gaariin jiraatus hanqina qabna kan jedhu. Kun mana kana keessatti maaltu nu mudate? Hanqina maal qabna kan jedhu. Pooteenshaala ofii wazaaluuti. Qonna gubbattis, kaastara magaalaa gubbattis, dinagdee gubbattis pooteenshaala ofii wazaalu. Isiniif galaa wanni naan dubbachaa jiru. Riisoorsii qabnu wazaaluu tunu bira jira. Pooteenshaala jechuun sirnaan itti fayyadamuu dadhabuutu nu bira jira. Rakkoo fi qormaatiiwwan chaalenjiiwwan hedduudha kan nu dura jiru. Qormaatiiwwan hedduu si qunnamuu danda'a. Gaggeessaa yoo taate immoo qormaatiiwwan jiranis rakkoo jiranis gama caalaatti jijjiirachuun xaafaan isaa akka keetti jira. Nama rakkoof jibbibbatu qormaataaf jibbibbatu taanaan wanta kan injifachuu hin dandeessu. Hojii kee hojjechaa chaalenjii jiru cabsaa akka hooggansaatti rakkoolee jiru gama caalaatti jijjiiraa hojii kee injifachuu qabda malee jibbiffachuu hin qabdu kan jedhu. Kan si haasuu hojii keenya hunda injifachuuf xiiqiidhaan hojjechuu qabna kan jedhu kan hin qabu. Hojii keenya hunda qulqullinaan, baay'inaan, aaliitiidhaan hojjechuu danda'u nu jajaata. Hojii hojjennu hunda itti fufinsaan kan jedhamu kana sirriitti yoo laatan gaariidha kan jedhu kan hin qabu.